dhugaadha bu'aa bayyinii qe'ee isaanii narraan tana tiktaakii kana keessa seenee wallahi waa hedduudhaan itti muddame. Ani arraan tana dhufee saba kiyyaaf asitti ijoollee ispeeshaalii dargaggoo akka kiyyaa biratti argamee isaaniif fakkeenya ta'uun kiyyaa dhugaa dubbachuudhaaf hedduun itti gammada. Maaliif obboleessa keenya abdeelleen haa galatoomuu asirratti naaf hiree na dhiyeessuudhaaf hedduun gammadee. Maaliif waan biraatiif illee osoo hin kabajaa isaaf qabuu fi kanneen saba kiyyaaf qabuuf har'a dhugaa namni yeroo hedduu zakii daalaas zakii meeshaa jira meeqamii jee hedduu yaaddawaa ture. Kanumaanuu asirratti na harkanii yaada jiruu fi nani waan kana dirqameetuma malee asirratti illee harkamee nama akkasitti illee garsiisuu fi neechuuf illee yani nama sooshaal miidiyaatti illee miti dhugaa dubbachuu fi laakiin immoo jaalalaa fi namuma gartee yaada tokko sirratti ibsachuu fedhuu fi yaada atummaan kunuu nama akkamii isuma kanaa umeen ilaallaa tiktaak kanaa nama hedduudhaatu maqaa isaatiin banatee jira. Mee inni hunuu kamii inni noo tiktaakii kana ni qabamu akkamii yaada jiru gartee. Kanuma hundaafuu mee waanuma kanaa warra anummaan as bahee isaaniifis mee fakkeenyaa ta'u ani waa'ee tiktaakiitii fi waa'ee sooshaal miidiyaa kanallee hedduu raawwannan jiran yooniin seenee ilaalee feesbuukni sanilleen yeroo gargaarsaa fi haalli tokko onlaayinii irratti yoo wanni maxxanfamu laalumaaf malee nama sooshaal miidiyaatii miti. Immoo warraan tana dhugaa dubbachuudhaaf tiktaakii jechuun dirree mu'asharaa jechuun obboleessa fi. Kanaaf har'a dirree mu'asharaa tanarratti argamee gaa amma warri gartee cicciree fuudhee sagalee tiyya tana gartee facaasuu fi kanatti hofluu fi kana qoosuufu si galtee warrummaan koomediidha jaamtu uzuliuu fi kasoonkoo fi tajaajiltunii fi hundinuu warraan tana gaa haa oowwifatanii jeetiin. Jechuudhaaf ani dhugaa nama shabaabaa nama gartee nama hofluu fi jaalachuu nama simachuu nama hedduu kabajaa xiqqaa guddaa osoo hin jenne dhabaa fi qabaataa osoo hin jenne kutaadhaanii fi gandaanillee nama fiduu miti. Immoo akkanatti saba kiyya dura taa'ee isaanii wajjin yaada tokko wanna jechuun hedduu natti tola. Kanumaan wal qabsiisee immoo arraan tanaa bu'aa hedduu takkaan na mudatee ani waan kanallee hin beeku immoo akkuma abdiin jeetti reefu isiniif tuqeetti ture waa'ee maqaa doktorummaa kana akkamii doktorummaa jennee zakii yaamnamu akkamii yaada jiru irratti gaafii dura hogguunanii geestii keessa seenu waan hin dhagaheensa. Osoo atiin dhufin dura dhiifamu osoo atiin dhufin dura maqaa baasaaf jennaani namu doktor Khan Baabaa Khan Haaji yaani doktorri heddummaannaan bas doktorummaa keessaa fudhannee nama kuno almost nama afur irratti doktorummaa kana doktoreetii kabajaa siifan nu deemna nurraa fudhattaayii asumaanuu siin jennaa mee akkam jedhu. Kana irratti deebisaa kan nu barbaada. Maaliif ani dhugaa dubbachuuf doktorummaa siin barbaadu. Waan muuxannootti hin qabne siifi gartee dhugaa namni amma asirratti oguu bahu ijoolleen keenya ni agarra doktoreetummaa kabajaa tagarteettiin gara biraatti illee akka biraa hubachuu waan danda'aniif ani sanii yoo na yaamu baattan natti tole jeetii yaada dhiifama wajjin. Tole galatoomii zakkiin nama olii tana hin feene irraa takka ganan arke keessatti zakkiin jalqaba irratti obboleessa keenya abbaa hiyyeessaa yeroo tante qaalii aarsaa gootee sagantaa tana irratti nuuf argamuu keetiif galata maqaa kiyyaa fi maqaa ummata daawwattoota kiyyaatiin galatoomsiin jechuu barbaada. Egaa daayirektii hama sagantaati seennaa gara sagantaa osoo hin seenne duratti zakkii waan jettu ni qabda. Sagantatti daayirektii seenuu deemna amma firagaa fi deebii.
dhugaa dubbachuuf nama waliin jedhullee hin jiru immoo waan na mudaterraa tasbii tanaan fidadhee galtee. Tasbii kun nyaatti fidee galtee. Maaliif bitate zakki tasbii? Dhugaa tasbiin tun wanni irratti dhuftee fi arra zakkiin paablika irra bahee namni arra akkuma reefu jeesanitti uzulliyuu fi maalee fi gartee kasoonkoo fi wii jechuun hundinuu arraan tana yaa rabbi afaan namaa jalaa na baasi jecha kiyyallee kan ofaanii bahu gartee kalaama namni illee itti gammadu sagaltee dhiiraa dhalaa osoo hin jenne isaanillee itti gammadan rabbi na haa godhu anallee haa tokkummaa namaatii fi jaalala namaaf raabsu rabbi na haa godhu yaada jiru irratti kana fidadhee jechuu barbaadeeti kana hara sagantaa naafetan irratti deemuudhaaf kan qabu banuun dandeessa. Okay. Galatoomi. Uummata keenya galatooma ulfaadhaadha. Taattaa fi ammallee itti fufaadha. Isin hojii teessan anis hojii tiyyan jalqabaa. Zakkiinis waan gaafatame irratti dhaabbatee inshallah deebisaa gaggaarii akka nu deebisu abdii qabna. Hanga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaan afeerraa keenya sagantaa bareedduudha. Galatooma ulfaadhaadha. Tole mee jalqaba irratti zakkiin eenyu maqaa kan kee guutuu dhiifama. Thank you Saadiqee galatooma warreen zakkiif bitti. Asumaanuu dhaamsi lammadaa chaalenjiin akka namee namni ol seentan hundi zakkii follow godhuu akka hin daganne 4,800 irra jira follow godhaadha. Tole mee jalqaba irratti maqaa kan kee guutuu zakkiin eenyu? Zakkiin eessatti dhalate? Sanbooda biyya baqaa eessa jiraate? Amma hoo eessa jira zakkiin? Maqaan kiyya Zakii Muhammad Idrisii itti dhaladhe magaalaa Harmaayaa aanaa Harargee Bahaa bikiniin biyya baqaatti ture amma immoo bikiniin jiru magaalaa Dallas Texas Ameerikaadhaan jira yeroodhaaf. Galatoom. Jalqaba gaafa biyyarraa baatu bara kam turte? Bara kam ture? Akkasumatti umriin tantee meeqa turte gaafa san? Gaafa karaa biyya baqaa deemtu? Dhugaa dubbachuuf yeroon ani biyyarraa deemu nama waggaa 8ti. Waggaa 8 biyyaa baate? Maaltu si mudate karaa kanatti yeroo deemtu? Achirraa kaatee ganaa yeroo bigoof? Maaliin makiinaa akkamii si dhiisan umrii xiqqoo saniin? Ani akkootiyaa fi abootiyaa wajjin biyyarraa ka'ee karaa Naayiroobii dhufe. Yeroo sanitti Indeegee jaaniin xayyaara xiqqaa tokko jira kan amma 12 fuudhu. Saniini karaa moyyaaleetiin achirraa horree Naayiroobii seenne. Yeroo sanitti wanni nama jette karaa kana hagaa Naayiroobii jirutti wanni kan jiru jechuudha. Allatumaan inni nagaan dhufee alhamdulillah. Maashaallah. Zakkiin ijoollummaa isaa akkamitti dabarse? Maal irratti dabarse jetti gaafiin? Akkamiin dabarsite ijoollummaan kee? Jalqaba eegaan irraa bee Naayiroobiitti dhufee barnootaan eegalee osummaan barnoota barachaa jiruutiin jidduunis daldala naggada gartee ifumaaf achi keessa waa gurguranii fi waa bitee yaalaa erguu itti galee waan akkasiitiin eegalee daldaluma keessatti bareechuu dandeessan gabaabaa. Thank you. Sagalee jechuun jiran hordoftoonni sagalee zakkii jiranii. Sagalee hin dhagahamu. Amma ni dhagahamu. Yaa bilbila lafa wanna godhee jiranii sagalee isaan biraatti. Tole galatoomi. Maaliif zakkii Daalaas siin jedhu turan hawaasni siitu baafate moo maqaa kana hawaasaatu siif baase? Zakkii Daalaasiin beekamta hawaasa biratti eenyutu siif baase maqaa kana? Akkuma beekamutti Daalaasiin magaalaa Texas keessa jirtu. Maatu maqaa isaanii moggaasee illee nama moggaasee. Thank you. Ammallee sagalee jira.
sagaleen Raat kana qabees ni hojjaa sa'uufirra. akkanatti amma silaa bikka maayikii isa waan wayii xiqqoo silaa jala keesse akka sagaleen danteessin Hayyee. yaa akkana bareeddu amma sagaleen silaa. Yaa abdii ati kamalee na gootee bari yaa obboleessa fi wanni hin beekne nama hin beektu jaani. Okay, amma ni dhaga'amaa? Amma ni dhaga'ama. Isaan ni dhaga'anii maa rakkina qaba. Amma sinda amma bareeda. Okay. Galatoomii ulfaadhume zakkiin karaa miidiyaadhaa akkamitti dhufuu dandeesse? Dhufi jennaan immoo dhufiinsa hawaasaan yookiin uummata biraatiin addaa dhufte. Dhufiinsa hawaasa keetirratti maallaqa dhangalaasuu miidiyaa irratti pootoon dantee mul'annaan zakkii nagana kan. Pootoo dantee agarraan zakkii nagana kan. So dhufiinsa yoo isilleen wal qalbistan rafa jarjaree deemee dubbisuu dhiiraa jechuudha. Anumaatitu isii wal baruu fi maaliif duraanis waan already wal beeynuuf akka carraa ta'ee ani hojiidhaaf isteeta irraan deemaa ture. Ani Daalaasiin jiraachuu ture isiin Atlaantaa ana dura dhuftee jirti. Atlaana Joorjiyaa jechuun. Achittiin arkee yeroo sanitti bas isiinis maatii wajjin hin jirtu. Nama iddoo kophaati jechuudha. Waan duraanis xiqqeenya irraa wal beeynuuf baatii takka keessatti jaalalatee wal fuunee Daalaas fideeni asitti ilmaa walirraa horree haganaas keenye jechuudha. Maashaallah, maashaallah. Ammallee rabbiin bisinaa dheeressuu dhumatti hojii sinaa jiraachisu. Dubartoonni keenya takka gaagaa fi dila keessaanis koomantiinis barreessu jiranii zakkiin jaartii yoo qabaate yoon qabaanne hin qabu yoo qabaate immoo lammaffaa taanaa fi sadeessoo taanaa fi afureessollee taanaa fi jechaa jiran zakkiin kanarratti akkami dabalata haadha manarratti barbaaddaa dubartoonni keenya dila tokkootu si hawwachuu jira abdii sirraa qabanii saniifuu maalii deebisaan kan ga'e asirratti asumaanuu warroota gaafii nagaafachuu turan kanaaf maal deebistaa lammeessoo ni qabdaa hawwii. Ani jaartiin tiyya takkuma ilmi namaatu jaaltuma takkarra yoo taa'ee asiinillee ibsuufadhaaf maaliif yoo jettee jaartii gummeessuunii fi jaartii lamaa sadii fuudhuun yaaduma keetii fi jiruma keetii fi qabeenyuma kee facaafti jettee. Jaartii tiyyataniin amma hojii jiru haadha manaa tiyya qaalii taniin takkaa fi afur isii godhadhu isuma tanaa hin jaajuu rabbii wajjin inshaallah. Ishiishe maashaallah. Assalaamu alaikum dubartoota akkamit jirtan nagayaami maaliif jirtan isin maal godhu jirtanirra nageenyi rabbi akka isin bira jiraatu abdiin qabaa egaa galatoomaa deebisaan kan isin deebite anumaa isinii godhuu hin danda'u dubartii takka akka afuriitiin qabaa jee salaamu alaikum salaamtuma isin jaa okay galatoom namoonni tokko warreen qabeenya qaban irra guddaan isaanii faamilii isaaniitii fi jaartiidhaaf ijoollee yeroo hin kennanii qabeenyaaf biizii ta'an jaan zakkiin kanarratti yoo faamiliif maatiidhaaf yeroo ni qaba yeroon ati biizinasa irratti dalaga irratti dabarsituu fi maatii keetii wajjin dabarsitu wal sii danda'u jira. Ani dhugaa dubbachuuf nama maatiiti nama akka malee maatii jaalatu nama sa'aan 24 keessaa sa'uma hirriiba rafuu gartee yoo namni guura fuufee namni gartee yeroo san wayii wal arka namoonni rafa namoonni akka nama akhiraati gartee du'ee jira. Sabeen ta'in sanii achi sa'aa 8 tarafuun achi baafannee alatti sa'aataan hunda maatii wajjin nama jiru nama maatii wajjin jiru bareedduu gartee yeroo hunda tagartee bu'aa bahii hin qabne sa'aa fadhan mana keessa wajji ta'anii sa'aa fadhan rafanii sa'aa fadhan kaanii sa'aa fadhan gabbahanii yeroo gaarii qilleensa wajji fudhatanii dabarsanii isaanii wajji dabarsa kana dhibbarraa dhibbatti kana duuba hin jiru kana namoonni na beekanillee warroota biyyaana jiru sirriitti beekanii jechuu barbaada.
No, maashaallah. Galatoomii. Zakkiin amala isaatirraa waan isa gammachiisu lama akkasumatti amala keetirraa silaa amala kana rabbiin irraa dhiise jettee hin feene keessaayis lama. Waan amala keetirraa si tolu lama waan hin feene lama. Amala kiyyarraa immoo Amala keetirraa. Maaltu si tola amala ifumarraa hoo? bakka ani nama bakka yeroo hunda masgiida dhaqee salaatee ibaadaa godhee salaata fardii egaan salaatee booda sunnaa salaatee masgiida keessa taa'ee zikrii godhee rabbii kiyyaa wajji haasa'u. Wanni sana irra na gammachiisaa hin jiru obboleessa kiyya kan duraa. Maashaallah. Amala keetirraa silaan kana amala kanaa qabaachuu baaddeettee wanni qabdoo ni jira. Waan hin feene jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf hijibuu fi basta namaaf quudha dhabuu, riiba dhabuu, qomatan agartee namni mana daabboo godhee gartee ilma namaatiif gammachuu dhabuu san inumanii sin jaaladhu namni illeen akka akkas ta'ullee hin barbaadu. Maashaallah. Namoota keessaa nama akkamtu si aarsa yeroo agartee nama akkamtu si mufachiisaati. Nama keessaa namni na aarsu nama gartee akkanumatti lafaa ka'ee waan takka osoo hin yaadiin waanuma fedhe waanuma bakka hin dubbadha jedhu wanni beeku nama ofaanii baasu kun waan atiif gaarii si fakkaatu nama haan aarsitu. So waan akkanumatti waanuma fedhe namaas arrabsuus taatus namaas qeequus tahuu bakka waan afaaniif illee dubbachuu hin tolle nama dubbatu hin barbaadu. Thank you. Asumaanuu gaafiin zakkiin deeggaraa Arsenaalii yeroo hedduu maaliyaa Arsenaal sirratti agarra. Arsenaal deeggartaa kilaba kubbaa miilaa kilabni deeggartan. Akkuma nama dura jetti ani deeggara Arsenaal osoo hin ta'in jeerzii maaliyaa isaaniitiin uffachuu barbaadan. Malee deeggara Arsenaalii miti ani Real Madridiin deeggara. Galatoomii ulfaadhu zakkii keenya gaafiileen itti aantu akkana jetti eeyyeen godhe yookiin immoo lakki goonee jettee deebista yoo waan kana gootee jiraatte godheetta yoo hin godhin immoo lakki hin goonee jetteeti bira kunnaa jechuudha. Okay, gaafii jalqabaa jireenya kee keessatti akkaan rakkattee boochee ni beekta. Ni beektaa? Rakkoodhaaf? Jireenya kee keessatti akkana itti ilaal gaafiin eeyyeen godhe yookiin immoo lakki hin goone qofa jetteeti deebista. Jireenya kan kee keessatti akkaan rakkattee boochee ni beekta. Yoo beekte een hin beekaa yoo hin beekne lakki hin beeku. Rakkadhee hin boonye hin boonye dhugaa dubbachuuf yoo immoo jaalalaa fi namni waa sirraa tahee yookaan ilmoon sirraa dhukkubsattee booyuu ni malta. Waan biraatiif rakkoof jee hin booye illee hin booyulleedha. Thank you. Jireenyi sitti hedhaawee maaliifiin jiraadha jettee cinqamtee ni beekta? Lakki. Jaalalaan qabamtee boochee ni beekta? Jaalalaan boochuu akkasitti booyuun hin mala. Nama bochisee fa'aa wajji boo'ee fa'aan hin beeka. Bochistee imimmaan ishii deebee si bochise wajji bochise. Okay. Maallaqa namaaf ergitee namni san maallaqa bakka hin taanetti baasee osoo erkuu baadheettee sheenoyitee ni beekta. Irratti hin baasa jee yookaan rabbiin irraa jaalatu irratti hin baasa yookaan waan inni namni sanitti na gaafate sanii ilaalaa jechuudha. Inni yoo fedhe na duubaa waan fedhe yoo godhe san isaaf rabbi qabdi jechuudha. Silaayin Oromoo ta'uu baadheettee sheenoyitee ni beekta. Sheenawullee hin beekus Oromoo ta'uu kiyyaafillee illee hin gaabbu. Bagaan ilmoo Oromoo ta'ee jee ittiin boonaa ittiin illee hin dhaagadhaa. Namni ati harkaa isaan feene garuu maallaqa si gaafatee kannitee fi ni beekta. Hangan qabu san.
osoo hin fedhin zigaalteetuma namni si gaafatee amma zigaalumaaf osoo hin fedhin kannitee ni beektu. Zigaaleen beeku yooniin kan nuuf fedheef ifuma keessaa beekin kan naaf. Firri kee osoo maallaqa si gaafatu fira kee diddee nama biraatiif or nama sin beekneef kannitee ni beektu. Hin beeku. Hin beektu. Gaafii jaalalaa nama gaafattee noo sirraa hin qeeballu siin jaanii ni beektu. Nama hedduu of course ati sai. Ni qabaa miti ati sai. No. Wanni siin jee no. Ati osoo bultittiin sehin ati gaafii jaalalaa nama gaafattee namni si didee ni beeka. Osoo gaafa dardarummaa keetii. Nan jirne lakkii wakkamittuu na didee anatis. Fayyee. Gaafii jaalalaa si gaafatanii noo lakki jaartiin qaba namaan jettee dhalaan jettee ni beektu. Hedduun hangan qabu sanfaan. Okay. Maallaqa gaafa ijoollee faamilii tante jalaa shawwaddee ni beekta. Neeba waan akkasii. Zariirraa hin qabnu waan akkasii. Barsiistuu tanteetirraa jaalaltii si qabdee ni beekti. Neeba. Okay. Jaalallee saahiba keetii jalaa janajjantee ni beekta gaafa dardarummaa keetiitiin baata. Neeba. Hin beektu. Hin beeku. Okay. Jaaba. Hin beektu mee? Neeba rateeroo. Okay. Galatoo. Namoonni tokko zakki keenya yeroo hedduu wal bira qaban wanni kun wal faallaa ta'eetis namoonni garuu wal bira qaban irra guddaan namaa jaalalaa caala ja'a. Irra guddaan namaa maallaqaa caala ja'a. Ati mee waan kana lamaanuu wal biratti agarte jaalalas qabeenyas agarte namni keenya yeroo takka immoo waan walitti fakkeenyaaf chaalenjii godhaniiti wal bira faa kaayan waa lama. Dubartii akkaan qabeenya qabdu garuu tasin jaalanne jaaniiti fuutamoo dubartii qabeenya hin qabdu tagaruu jaalala qabdu faa fuuta jaaniiti akkasii wal bira kaan. San jechuun qabeenyaa fi jaalalaatu wal dorgomee jechuudha bikka tanatti. Ati mee bikka tanatti qabeenya moo jaalalaatu caala jetteeti amanta? Lamaanuu agartee jirta waan ta'eef. Jaalalaatu caala. Waaw. Qabeenya jaalalaatu caala. Qabeenya irra jaalalaa caala obboleessa kee. Aboo warri qabeenya maallaqa jettan kunoo dhaggeeffadhaa warri lamaanuu argee kana jaa. Maaliif kana jechuu dandeessime? Maaliif caalchiste qabeenya jaalala? Maaliif yoo jettee gaafii bareedduudha. Namni qabeenya ilma namaa fida. Digalee. Jaalala yoo qabaatte immoo jaalalaanii gammachuu fi abdii hortee qabeenya sanuu akka harkattutti si deemtaa jechuudha. Kanaaf yoomiyyuu taanaan qabeenya boruu harkattaa, boruu dhabdaasi, jaalala dhugaadhaa yoo qabaatte immoo jaalalaatu caala waan wanni jaalalaan qixxaawu hin jiru. Thank you. Galatoo. Bikka tana yoo dandeessan hawaasni bikka tana akka naa waraabdaniin fedha viidiyoo akka hundi keessanuu yoo xiqqaate namni hedduun akka waraabdaniin fedha gaafilee nama zakkii gaafadhu tana gaafii ittaan tana. Egaa waan hawaasaaf gumaachite irraa si gaafanne waan kana hundarraa si gaafanne ani ogguun daddaga'u ijoolleen natti hin tullee mee gaafuman isaa wal bareen gaafii tana gaggaafadha jeetiin ol sii kaa'ee har'a guyyaan dhufee mee uffatootaa fi waan zakkiin uffaturraa gaafii xiqqisoo isa gaafannaa. Zakkiin kopheen isaa firiin afur yoo walitti daamte biyyatti mana jaartii naan jeesaa inni biyya tokko mee sangaa nin gaafadhaa jeetiin gaafiilee biyya keessa gaafiilee naqee mee gaafiilee tana tartiibaanii si gaafadhaa tartiibumaan naa deebista. Zakkii qabattoon danda'e ta'irra qaalii dooraala meeqa ta'irraa gadhaantu dooraala meeqa? Dhugaa dubbachuuf gaafii keessan osoo hin deebisne duratti ani waan bareedduu uffachuu fi waan qaalii uffachuun ni'imaa rabbii mul'isuu fi gartee mee wanni tunoo kopheen rakishaatii fi qabattoo rakishaatoo dhiiroo mee garaagarummaan isii maalii taqaalii ta'u akkamii kopheen qaaliin karaa haayiwee bareedaa irratti hin deemtamu. Akkamis comfortable moo kopheen taanis yoo uffatte akkamii yaada jedhu irratti laaluu fi waan kana bitadhee laaluuf waan ta'e garuu gaafii kana irratti yoon deebi'e ani nama gartee
qabeenyummaa kiyyaa fi as keessatti dhaadachuu taati. Nama walwantummaa agartee as keessatti barsiisuu fi wanna ijoollee. No. Tungaa fi teenya. Tasanii sin laalchisu. Tasanii tungaa fi teenya nuus gaafate nuu deebisiidha. Nuufi hawaasaa fi namni hundi baruu feeneeti as bikka sanatti ol fuudhuu fi ol feesuu fi wanni jaamu takka illee hin jiru gaafuma teenya fi gaafanne just gaafuma teenya san akka nuu deebistu feena. Hawaasnis akka ati nama of ol hin fuunee fi ol hin dhaqqaabbanne akkaffarratti wanni beekuu qabdan anzakkii yeroo inni gargaarsa kan nu isaa poosti godhu arkeetis hin beeku gaafiin tun silaa gaafii achi gad jirtu kanan gaafadhu ture. Mucaan kun nama waa poost illee godhuu miti akka inni of ol hin fuunee fi of hin dadhaanne namuu hawaasni guutuun si beeka akkasittiin jolaan qabatanii fi just baruma fanumaaf baruu barbaanneeti jalqaba gaafiin jalqabaa qabattuun zakkii irraa gadhaamti rasisaan meeqaa qaaliin meeqaa jetti qabattu irraa eegalla waan ta'eef. Dhugaa dubbachuuf itti qaqqabuuf hedduu miira keessaan galee abdii kiyya ani itti dhaaduuf illee osoo hin taane qabattuun dhugaa dubbachuuf irraa gadi jeeyooniin sittiinee 750 irraa qaaliin ila haga kumaa fi 100 adeemtu. Kobees yoo as deebinee dubbannee kobeen nani fadhama har'a qaaliyooniin jee ta kumaa fi 650 irra rafishaa 500 kana immoo kana hundaa wa'anii maallaqa baasuu fi yarqii facaasuu fi yookaan ittiin dhaadachuu barbaadee osoo hin ta'in ilma namaati umriin ati keessa jirtus si murteessiti waa bareedduu uffattee waan bareedduu boontee jechuu barbaadda agartee maaliif ani by the way namni maanuu hogguu waa xiqqoo takka harkatee rabbii waa isa biratti beeku wanni ati irraa hin gammadin wanni siif hin taane abbaa keetiifis hin taatu yoo ati gartee yeroo keessa jirtu kanatti irraa uffattee irraa nyaattee irraa dhugdee waan bareedaadhaan karaa rabbiitti irratti illee hin baasin wanni ati himattuu jiruu tanaawu wanni irraa gammachuu jettee si'aachisuu hin jiru hin jaa kanuma wal qabatee ani dhugaa dubbachuuf waan kana ittillee hin gammaduusi immoo laalumaa fi wanni hunnee waan akka inni Thank you. Galatoomii gaafii tana beekaafiin si gaafachuu fedhee gaafiilee nama hedduuti. Namoonni tokko fanii fi qabeenya illee hin qabne as gubbaa akkana waan akkana qabna jaanii fi yeroo hedduu akkana jaanii namoonni immoo akkana qabeenya qaban addii kana agartan ogguun gaafii tana dhiyeessuuf akka inni itti of dhoksee lubbuun asii galtee so anis beekaafiin gaafii tana gaafadhe galatoomii jennaanii sila namoonni tokko akkana jeetii dubbataa zakkiin nama akkasillee akkan ta'eenii agarree jirra sanii fi hawaasni illee ammaan tana baranii jiranii tole. Gaafiin itti aantu miidhaan nama qabeenya qaburratti gahu kagaruu nama normaala jiraatuma normaalatti usee jiraatu irratti hin geenye ni jira. Miidhaan garuu nama qabeenya qaburratti miidhaan isarra gahu yoo jiraate ammoo nama qabeenya hin qabne irratti hin geenye miidhaan kophaatti nama qabeenya qaburratti gahu amma ni jira fakkeenyaaf kophaatti. Miidhaan ati namni qabeenya qabu akka lamatti hiikama gartee. Miidhamuus ni dandeessa ittiin illee eeguu ni dandeessa yoo karaa rabbii irratti fi waan toltuudhaan kan daleetti yoo taate. Saniifuu miidhaan kophaatti irra ni jira jechuudha. Miidhaan ni jiraati. Miidhaan amma fakkeenyaaf yoo ammaati qabeenya qabaatte yookaan namni siif hin gammadu hattuun ittee raabsi godhu wanna gootii waa hedduu keessa galuu dandeessi. Ija namaa keessa butaa afaan namaa seentaa bakka xalaatni fagoo dhiisi keetiyuu siif hin gammadu jechuun gabaabumatti gartee akkuma amma fakkeenya reefuu maallaqa reefuu irraa gaafatte tuqeessaniiti.
Maleyni xalaata sitti bitu. Garuu yoo karaa tolchuudhaan irratti baastee waan tolchuun daleeydee rabbi illeen si eegaa maleekotan isaati illeen si eegaa isaanii gaditti atilleen ife idaa jechuu maallaquma kanaan. Kanaaf dhachuutu deebisaan akkana jee yoon deebisee irranaaf dhiyaata jechuudha yaada. Thank you. Galatoomii. Daawwattoota keenya jiddumaanuu warreen biyya adda addaa keessanii daawwachaa jirtan hedduu galatoomaa ammallee sagantaan keenya akkuma itti buftetti jirti. Egaa hanga xumura sagantaa keenyatti akka nu waliin turtanis abdii qabnaa. Inshaallah yeroo muraasaatti nu oofee isin qabne. Okay. Sheekkootii keessaa itti gaafiin mee namoota sadii sheekkoota sadii namoota akkaan dinqisiifatu sheekkoota keessaa mee mufan haa isaanii. Warra biyya alaa jiru kana moo warra biyya jiru? Hunda waluma okay warra biyya alaarraa nama lama warra biyya keessa jirurraa nama sadii. Okay shanii sii godha. Warra jirurraa jechuun warra du'eerraa. Warra jirurraa jechuun jirurraa. Okay, warra biyya jirurraa yoo jenne warra jiranii haduwan illee rabbi rahmataa godhuu fi ulamaalee gurguddoo qabna by the way ni xiyyatte. Rabbiin umrii dheertuu gartee warra jiraniifis rabbi haa hannu haduwaniif illee jannata firdoosii rabbi isaan haa qananiisu. Akka ammaatti warra jiran keessaa akka hawaasa keessatti beekamuu fi ilmiidhaan beekamuu fi kanaan yoo wal madaallee jechuu laallee namni akka malee bakka umrii itti keessa jiru kaniin akkaan jaaladhu kaniin akkaan kabaju guutumaa guutuutti ani sheekotaan kiyya gazawee hunda ni jaaladhaan ilmaanuma sheekotanuma islaamaa hundaa wayittu sagalee waan hin jijjiiruu hin qabu keessa immoo kan walitti dhiyaatanii fi kagartee hogguu hadiisa ta'ee yookaan da'awaa hogguu godhu gartee haasoon isaatiillee namatti tolu. Kaniin akkaanillee dinqisiifadhu kaniin akkaanillee ulfeessu abbaa keenya baabaa Shiyaamiin Ibrooti. Aduraa. Takka. Kan lammaffaadhaa gartee yoo gartee gaa filuu taatee Shiyaalii Jimmaatillee namaan akka malee dinqisiifadhu. Lama. Sheikh Jamal Aliyyiitillee dargaggeessa coolleedhaa nama gartee hedduu namatti tolu innis isaan wal qabsiisee yoo silaa naa idaate Sheikh Musaa Suwaalaa fa'aa isaanis hedduun dinqisiifadha warra akka malee gartee ittiin boonu warroota biraatillee itti sheekotan akka Sheikh Salaam Baalee isaas akka malee dinqisiifadha akka malee jaaladha. Obboleessa keenya kadardaraa san ishee ibsaadha. Isallee akka malee jaaladhaani. Guutumaa guututti walii galee jechuun ishee raayyaa abbaa mancaatiis galee ishee Abdurrahmaan kana shiidaan isaa ijoollee isaatii wajjin illee habaasu san maqaa isaanii irraanfadhee. Ustaad Najjaash. Shee Anas. Guutumaa guututti warroottan maqaa isaanii asirratti yaammin kaniin maqaa isaanii isaan hin beekne immoo sooshaal miidiyaa irratti isaan argu hundaa'u kutaadhaan osoo hin madaallee si galtee jaalalaa fi kabajaan qabaa jechuu barbaada warra biyyarraa. Agasii hotel as jirurraa jechuun dura dursoo jechuun namni akkaan jaaladhu akkaan kabajuunis akkaan dinqisiifadhus akka saahibaatti yeroo hunda wajjin yoonanillee kararraa maqee yookaan waan akka gartee abbaa akka obboleessaatti akka saahibaatti akka aalimaatti. By the way sheekni kun nama akka Noorz Ameerikaatti illee nama ilmii fi waan hundaanuu gartee fiqii fi waa meeqaan dhugaa dubbanne namni haga ilmii akka isaa qabu jiru sheeka keenya qaalii akkaan kabaju Sheekh Asad Sharifaa umriin haa dheeressu isaan sin jaaha duraa kaniin akkaan jaaladhu sigalee. Allamadaa
Sheikh Ali Sufyan shabaaba sigaltee umrii rabbi haa dheeressuuni namaan akkaan jaaladhu jechuudha sigalee. Mashallah. Itti aansee obboleessa keenyaaf keessallee ni jira Sheikh Hamzaa Sheikh Jaabir sigalee namaan akkaan dhugaa dubbachuudhaaf dinqisiifadhu nama hayyuu coollee nama gartee waa'ee teknooloojii wajjiinis wal qabatee yeroo hunda jechuu gartee saba keenya bira kan jiru isaan jaa yootti naa idaatillee silaa numaan fadha hedduun qaba. Gaafiileen itti aantu hedduu waan jirtuuf hanga namatti irraa dhaaba. Galatoomi hunda isaanii rabbi umrii isaanii nuuf haa dheeressu. Hunda isaaniitu. Wanti jalatti Sheekh Anwaar fa'aa jettan akka jirra hunda rabbi umrii haa dheeressu. Galatoomi gaafiin itti aantu mee munshidoota keessaa nama sadii nama akkaan dinqisiifattu. Moofannee jettee malee munshidoota sadii nama ati dinqisiifattu. Takkaffaan Muwaas Muhammad shabaaba sigalee akkanatti geerarsiisaatii fi gartee sagaleen isaa tana gartee dhalaa tana roraastu sigaltee. Mucaa san hedduun dinqisiifadhaa hedduun jaaladhaani. Isumaan wal qabsiisee saahiba isaa kan inni yeroo hedduu kiriitti wajjin dalagan roobsan sigalee. Roobsan mucaan san by the way mucaan san warra Direedawaatii miti warra biyya keenyaatti warra Haramaayaa sanuu ganda ni fudhatanii faamilii keenyatti dhalatte ganda muudeeti jechuudha. Direedawaatti haa guddatu haa dhalatu malee bikki abbootiin isaanii warra Haramaayaa ganda muudeeti jechuudha. Ganda Abaaboolii fi faamiliin jetti dhalatan jechuudha. Sigalee isaan lamaan takkuma jechuudha. Walitti waan qindii isaan waliin jiraniif saniifuu akka nama lamaatti ilaalamanii jechuu barbaadeeti. Nama lamaan naaf jechuudha moo nama. Isaan lamaan tokko goone nama lamaan seera. Kanadha. Itti aansee lammaffaa warra munshidoota keessaa Saalaa himu eenyu akkanatti. Saalaa galanni siifi mootii alamaa Saalaa Muhammad. Isa sanii obboleessa keenya sana akka malee jaaladha ishee sadaffaadha Maahir. Maahir Maahirii fi tokko aboon aayidee tokkottiin siidha. Maahir malee kabraa tokko jira maleen toltuu fajee wallisisan mucaa sanis akka malee dinqisiifadha. Guutumaa guututti ijoollee teenya munshidoota hedduun jaaladhaanii waan ati carraa nama sadinaa kan ta'eef malee maaliif yoo jettee warri munshidaa dhugaa dubbachuudhaaf si wal qabsee waliin dubbachuu barbaadu gartee waa'ee rasuulaatii fi alayhi salaatu wassalaam waa'ee rabbiitii fi waa'ee guddina islaamummaa waa'ee gartee saabaanii fi gartee haala akkam keessa akka turan sanirra dhaabbataniiti nashidaa tana godhanii jechuudha. Biitiin isaaniitii fi kana kilaasikaala haa qabaattu. Waa'ee dubbannee nuti warroottan kana warra deeggaruullee qabnu maaliif amma warra muuziqaadhaa dhawanii si gartee dhugaa dubbannee hirriiba sii dhabee jee maqaan akkana jaalalateetiin booji'amee wanna jechuun waa'ee gartee harabbii fi guddina rabbiitii fi sa'abaa fi dalaguma islaamaatiin wallisan qalbiin itti siseentu yoo kilaasikaalallee qabaate idda gartee ati walleedhaan mirqaantee waan hin taanee fi hara badiitti deemturra munshidni at least yoo dhageeffachaa deemtellee yeroo mana keessa teessus yookaan guma kinaa waa'ee guddina rabbii waa'ee ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam waa'ee islaamaa waa'ee kanarra dhaabbateeti waa'ee gartee amantii islaamaatiin wal qabateeti. Ani guutumaa guututti ijoollee teenya warra nashidaa baastus hawlisaa keenyaas hundaa'u maaliif abbaa fedhe rabbii guyyaa fedhe keessaa qaceelchuu danda'a sigalee. An isaan maaliif gartee yeroo amma keessa jiru kana keessatti an dardara iddatan dhaabbadhee yoon ilaale artistoonni keenyas haa guddatanii murshidoonni keenyas haa guddatanii nama je'ee ilaalcha akkasiitti ilaalu jechuu barbaadeetti. Thank you. Galatoomii, okay.
Yuutuubaroota Oromoo keessaa nama sadii nama akkaan dinqisiifatu. Nama sadii qofa nuu kennitu. Dhugaa dubbachuudhaaf namni akkaan dinqisiifadhu yeroo hedduu waan naaf inni walitti dhiyaanuufillee waan inni sooshaal miidiyaa irra na fideefillee jechuu yoo baadhe Jaafeetuu fi dhugaa dubbachuudhaaf nama wanni inni godhu duraanis osoo isa hin beekne duraa wanni nuti asirratti isa harkaa turre miskiina kana qaamarraa dhiqee wajji dhiqatee osoo hin balfine sii galtee waan akkasii godhu diraamaalee adda addaa dalaguu irratti waan nama kana hunda simatee namni kun qomoon nama hundaa keessa waan jiruuf dura irratti isa alamadaa si duraan jiraatee hin jenne dhugaa dubbachuudhaaf namni akkaan nama kana sooshaal miidiyaa irratti ijoollee gadiitillee yaamee gargaaree kara hedduudhaan wanna jedhu dhugaa yoo dubbanne silaa Jaafar durallee gartee namni nama ibsuu fadhu bika kanatti waa'ee sooshaal miidiyaa irratti jechuu Shee Hamzaa Shee Jaabir dhugaa yoo dubbanne si galee walitti keenya guddaa wal duraa wal booda haa godhu malee dhugaa dubbachuudhaaf namni tokkoffaa irratti jechuu ta'uu qabu isa waa'ee immoo Jaafarii wajjinis inninis wal laallee waa'ee gartee diraamaa isaatii fi wanni inni dalaguu fi kanarratti sugguu laallu isaan lamaan anaaf akkuma tokkotti yoo naa ilaalte lammaffaa ati jechuu Sigalee lammaffaa namni dinqifadhu ati nama kana hunda yaamtee hawaasa kana yeroo hedduun sochii gubootu hogguu gartee waan adda addaa galee ispeeshaalii jaalijjuus immoo joolijjuus hajaamu caasaa iba keessa. Yaa atii fi isa lamumatti dheeyammaati gaamma nama tokkotti naa idee please. Biyya nama tokkos okay lama. Sigalee namni sadaffaadha yuutubara keessatti kaniin argu kaniin yeroo hedduun illee hordofu amma inni sooshaal miidiyaa irrallee yoo jiraachuu baate sharmaarkeedha dhugaa dubbachuudha. Baay'een gargaaramullee qabaniis warra gartee diraamaa hojjechuudhaa fi guutumaa guutuchuu jechuun Iskandariin hanga fi sharmaarkee obboleettii teenya san tagartee illee jettee haasoo itti san mustarii ammayyi maqaan ishee san ijoolluma yookaan dirree hudii ta'anii dalaganii fi mucaa diijeedus kanallee jechuu gartee obboleessa keenya kana isaan kana hundaa wajjin wal qabsiisee isaaniin dinqisiifadha jechuudha. Ijoolluma teenya baay'ee warra sooshaal miidiyaa irratti taalentii adda addaatiin asirratti dhufanii hedduu dhugaa dubbachuudhaaf dinqisiifadha. Ittiin boonaati akka ammallee itti deemanii jajjabeessaan jechuudha. Thank you. Galatoomii hedduu gaafiileen dinqisiifattoota keessaa okay. Tiktaakeroota keessaa nama sadii yoo nuuf hanni jaamtee nuuf hanni ta'a nama lama nama dandeessu yoo tiktaak fayyadamuu jiraatte yaa nama lama. Tiktaakera amma anaaf atis barreessumuma waluma duraa dhufne malee. Sariifuu tiktaakera dhiisnu keessaa baasnu. Tiktaakera warra naqee qabfaayooniin anamma warroottan gartee isaan fa'aa asirratti beeksisuudhaaf fa'aadhuma gartee kiifaa fa'aa jedheen fa'aa yoo taate malee. Bas bira funnaa. Is okay. Tiktaakeroota bira funnaa. Okay. Abbootii qabeenyaa keessaa nama lama nuuni kan ta'a nama dinqisiifattu qabeenya isaan qabaataniif qofa osoo hin ta'in hawaasa biras namoota dhaabbatan ka agartu. Dhugaa dubbachuudhaaf ilmi namaa tokko beekee hagam fedhe yoo walillee quban qabaannee yoo gartee walillee hin beeknullee hin jedhu si gartee namni akkaan dinqisiifadhu jechuun obboleessa keenya yaadataa Juneedidha. Obboleessa keenya si gartee namni obboleessa irra guddaatiif darajaa fi kabajaa namni keenya beekee wal guddisuu qabna dhugaa yoo dubbanne si gartee namni gartee yeroo duraatiif gartee diiyaaspooraa kanarraa dhufee biyya ishii galee nama gartee akkanatti haalli siyaasaa kun wanni kun jaawin duratti jechuudha gartee mootummaan duraanii jirurraa eegalee jechuudha. Biyya ishii galee fakkeenya namaafillee akka ta'u jedhamee
eeggameesi kan eeggamuusi isaa jechuudha. Namaan akkaan dinqisiifadhu nama waan isaan jijjiiru hin qabnu jechuudha. Waanuma Oromoo hundaanuu jechuudha. Nama by the way yaadataa dur wal beeknaa dhugaa dubbachuudhaaf nama akka faamilii fi nama maatii keenyaa wajjin by the way akkootiyaa fi obboleessa kiyya kanarra xiqqaatiin UK amata dheeraadhaaf mana tokko ollaa tokko deena tokko bishaan tokko dhugaa wajjin nyaatanii wajjin guddatanii jechuudha. Isaan biratti akkootii bira ture jechuudha. Nama ittiin illee boonnuusi nama eeggannuusi nama ija teenya jennee yaadnu jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jechaatu ittiin na hanqata. Waan isaaniif jechuudha. Thank you. Galatoon hedduu jidduun yeroo takka uummatatti waadaa maddaa. Ustaaz Hamzaan Zakiin Dallaas follower kuma kudhanii gadiin akka gadiin buunee naan jee hojii manaa naa kan. Isiin immoo hojii manaa tana yeroo takka Zakii irratti tuqaatuma amma nama 7,000 jira. Namni 3,500 jira yeroo takka namni follow hin godhin. Xaxaa godhaatii yeroo takka hojii manaa san jalaa please na baasa nama 3,000 hafe 3,000 tuqaa 10,000 galcha. Obboleettii teenya YouTubera Ifraam Amilee by the way as dalallee ni jirti. Gaafiidha fidde gaafiin ishiin abdiisin qaba bikka tanatti bikka nama lama naan jette yoo ati irraanfattellee nama okay qaboottoota keenya kabiraa akkanarra laalaniif deemtaa deeroo ati nama tokko lamadaa nama gartee daawaanis gartee daahii nama kamalee gartee hawaasa keenya kanaafis ispeeshaalii nama dargaggeessa ta'ee diin islaamaa barsiisuunis qabeenyaanis dura jiru obboleessa keenya yaadasatti aansee Sheekh Jamaal Aliitiin namaan akkaan dinqisiifadhu nama guutumaa guututtu ani dhugaa dubbachuuf nama keenya kan hin beekuu fi kan hin beekneehu siigaltuu xiqqaa boruba nama ol ka'ee dhalatee guddatuuhu nama darajaatti godhuu fi namni keenya ammaas nama keenya hedduu abbuma fedheewu nama guddatu tokko kutaana soo hin laallee ilaalchaa fi gocha isaan godhanii fi fakkeenya namaaf ta'aniif namni nama dinqisiifamuuf qabu nama galatnilleen isaanii malu sigalee obboleettii teenya ta dhalaadhaa tagartee yeroo duraatiif dhalaa keessaa Maazar Tereezaa Jaaniinii hin beekamtu as magaalaa Noorz Ameerikaa Minisootaa jirti. Maqaan isittilleen anyway operaadhaan irra guddaa beekamti. Isanii jechoota akka malee dinqisiifadhuusi isaan kana fi kanneen kana fakkaatan hunda kan hin beekne jechuudha. Inshaallah warra asirratti fakkeenya namaa kan arkurraa jechuu barbaadeetti si galee immoo hedduu jira qabaatota namni keenya hedduu qabnaa kan asirratti hin mul'isin dhugaa dubbanne warra biliyeena 3 fi meeqa gartee amatatti taaksii mootummaadhaaf galchuu jira dhugaa dubbanne si galtee warra hedduu qabna. Garuu nama fakkeenya akka isaanii ta'e akka namoota nulleen jajjabeessineen namoota keenyaa fi hawaasa biraatiif illee akka fakkeenya akka ta'anitti nutilleen isaan duuba jirraa hin gabaabuma. Maashaallah. Galatoon ulfaadhu. Aragaa fi ta'amtutti dabra. Obboleettii teenya YouTubera Ifraam Amilee jira jirti by the way. Gaafii tana maqallee sin kaasu jennaan naqaasii naa gaafadhu xiqqamaa gaafiin tuneettee wanni ishiin jette obboleessa kiyya Zakii aniin tun hedduu lafee waan hedduut akkas godhee naaf milkaa'uu didee so maaliin godhuu qabaa yoo maal godhee akka kan kee kanallee ta'uu baatu tujjaaraa oorsii ol tujjaaruu danda'a karaan ati dhaamseeti naa dhaamtu maalii jetteeti gaafii tana koomentii jalattis gootee gaafileen ishii wal qabatu gaafileen akka ishii immoo ishii wal qabate hedduutu achi jala jira. So isaaniif amma ijoollee kanaaf warra waa hojjetu godhuuf warra akkanatti lafee milkaa'uu fi fattaa fi kana godhuu jiran isaan kanaaf walumaa galatti maal dhaamtaaf obboleettii keenya kanaa wal qabate hundaafuu. Dhugaa dubbachuuf ani abbaa qabeenyaatti miti abbaa qabeenyaallee hin jechuullee hin barbaadu namni akka abbaa qabeenyaallee naan jiru hin barbaadu maaliif nama akkasitti qonna jechuu barbaadu miti nama rakkataa gartee abbaa miskiinaati yoo inti yaamame hin barbaada gartee. Obboleettii keenya eenyu Ifraa jettee? Ifraa YouTubera. YouTubera obboleettii kiyya dhugaa dubbachuudhaaf wanti hundinuu
beeki bu'aa bayii meeqa keessa dabartee namni hundi ni lafaatii kana immoo rabbiinis ittiin si mokkora hogguu takka laaftumatti rabbi siif laaffisuu danda'a. Hogguu fadhees obsaati qabduu fi nama akkam akka taate hagam takka atis gartee yoo rabbiin si waa'ee qabeenyaa ilaalchisee yookaan karaa hedduu rabbi si mokkora gartee kanammoo obsaanii du'aayii godhachuudhaan ibaadaadhaan khayrii xiqqoo osoo hin jenne waan gartee rabbitti si dhiyeessaa irratti hedduu yoo jabaanne nu hundinuu abbummaan fedhee ilmummaan namaa jechuudha. Rabbiin wanni siif hin laaffisne hin jiru. Qabeenya ilma namaati hafidu gartee wanni duraa immoo rabbi irratti hirkattee isaaf qulqullaa'uu karaa inni irraa jaalatuu fi waan inni jaalatu dalagu kana yoo ofirraa eeyne hedduu dhugaa dubbachuuf namni qabeenyi haraamiin walitti qabdee guddachuurra qabeenya halaal xiqqaa tokko barakaa kaatileen irraa gammaddee irraa nyaattee irraa dhugdee maatii teetii fi hawaasa keetiin itti gargaartu. Rabbi biratti illee boru ajriin suwaamni ol si hayyamu wanni sanirra caalaa hin jiru. Kanaaf obboleettii jajjabaadhu abshir je'ii rahmata rabbii irraa garaa hin muratanii rabbiin hanga addunyaarra jirtu hanga abbuma fedheewu osoo hin gammachiisin osoo garteen iyyaa isaa waan inni yaadesan waan rabbi irraa jaalatu yaadesan hanga guyyaa tokko ta'ee nama san quuqarraa baasee hin gammachiisin abadan addunyaarraa namni isa hin jiru. Isin wal qabsiisee obboleeyyan keenya hunda warroota tuttaa fi bu'aa bayii meeqa dalagaadhaa fi qabsoo meeqa jiru tana wajjii wal qabee dabaruu fi dhabdeellee rabbiin amarraa eegalee rabbi isiniif haa ta'u abshir ja'a rahmata rabbii irraa abdii hin muratina waan xiqqoo qabdan rabbii barakaa keessa isinii haa kaayu rabbiin danda'a addunyaa irratti isin haa gammachiisu jechuun ni barbaada. Maashaallah, thank you. Galatoomii. Tokko saahiba kiyya tokko jira jala yuutuubara, tiiktaakara, feesbuukara illee jira naaf akka obboleessaati. Ibsuugaa ni beekta jeetii yaada ibsuu obseedha. Nuti warri as jiru fuudhiin nu fixxee nuufoo maal nu dhaamaa jee koomantiin garee ku barreessu jira. Meediyaa warroota as jira kanaafoo maal dhaamtaa? By the way, obsee ta duraa online irratti hin arkaa asuma wajjin hin beekaawi. Yeroo biyya baqataa sanitti diraamaa fi wanta takka achirratti waliin gootanii baga rabbi si gammachiisee haadha manaa teetii wajjin wal si garsiisee si galee dura dursu wanni sanirra caalaa hin jiru beeka si galee. Namni meeqaa agarra nuti dhugaa dubbachuuf bahar gama kana oguu baatee yookaan jaartiin yoo dura baatee yookaan jaarsi dura bahee namni keenya as garagalee taa'ee jaartii eeggatee jaartii isaatii wajjin wal argu jechuun wala akka harree ajiitii dhugaa dubban. Sitalee kunuu hagam takka gartee isiinis jaalalaa fi kabajaa isaaf qabdu garsiisti. Innillee hagam takka nama gartee obsa qabu nama hagam gartee bakka jaartii isaa tana jaalatu garsiisaa baga rabbi si gammachiisee hin jaani dhugaadhaatu amma dhuftee si galtee rabbiin immoo laaftutti rabbiin ati arraan dhufee fi haleen dhufee hin qabu si galee hogguu fedhu laaftumatti rabbii irra nama tokkoof dabarsuu danda'a. Tokkoof immoo yeroo qabeetii fi adeemsa keessa rabbiin gartee tattaaffii dalagaatii fi haruma hedduu sababumaatii godhuu irratti si gargaara. Ammumatti rabbii siif haa ta'u dhugaa yoo as deebinee dubbanne Kanadaan ikoonomiin isiitis xiqqoo haalli carraa hojiitilleen akka biyyoottan Ameerikaa kanatti hin jiru. Maaleen isaaniitillee xiqqaadha garuu abdii qabaatanii si galtee yoo gartee tattaafatan boruu waa harkatta abshiriin isiniin ja'aa jettaan atiin wal qabsiisee ijoollee teenyatti agartee biyya baqataarraa Kaayiroorraa dhuftee jira, Keeniyaarraa dhuftee jira. Ijoollee hedduu jira karaa biyyoottan baqataarraa dhufan kana hundaa'u abshir ja'a warra hojii malee taa'u jiru jira. Warra gartee dhugaa dubbachuuf namarra hirkatanii laamaan tanaatti illee hojii osoo hin hirkatiin ba'aa namarra taa'anii jiru jira. Rabbiin yeroo ammaarraa eegalee rabbi isin haa furu dalagaa isin yaaddanii fi akkaataa isin
itti yaaddanii oolitti rabbi isiniif haa ta'uun ja'an. Amiin. Ulfaadhu galatoomii. Osoon gara gaaffiidha ittaantutti dabarre barattoota keenya hedduu tokkotu as jala jira. Barattoonni as jala koomantii harkutti hin jira. Nuufoo maal dhaamaa amata meeqa lafaanee amata meeqas barannee barumsaanis nuun dabartuu maal akkamitti tattaafanna jedhanii barattootaafis gabaabsitee dhaamsa akka dhaamtuuf barbaanna. Maal jettaan barattoota keenya? Warra eessa jiran? Warra biyyaa barattoota biyya jiru. Warra biyyaa dhugaa dubbachuuf gaaffii bareedduudha. Wallaahi rabbi isiniif haa ta'u.